Sinsinnii dubartootaa. Bareedduudha. Carraa walitti nu fidee erga wal barree bubbullee jirra. Yeroo bareedaa waliin dabarsine. Osoo nu hubatin lubbuun keenya walitti firoomte. Gochaa fi jecha keenya keessatti dhandhamni jaalalaa erga mi'aawuu eegalee bubbulee jira. Afaan caalaa yaada walii galla. Erga miira akkasii qabaanne maaliif jaalala keenya dhugaan goonu jedheen gaaffii jaalalaa dhiyeesseef. Keessi ishee miira wal fakkaataa akka qabu sirritti qoradheen dubbii kana jalqabe. Gaaffii dhiyeessuu fi kiyyatti akka gammadde miirri ishees ni hima. Afaanii fi miirri ishee garuu walii galuu hin dandeenye. Ani akka obboleessatti si ilaala. Akkamitti waan akkasiif na barbaadda jettee jecha ulfaataan mataa keessa na dhoofte. Akka isheen na jaalattuu fi na barbaaddu keessi koo osoo beeku jecha ishee kabajee dhimma kana asuma irratti dhaabe. Ergasii garuu haalli ishee natti jijjiirame. Afaaniin obboleessa jettee na qaanessitus erga guyyaa sanaatii gocha jaalala keessa nama galchan natti agarsiifte. Gaafa gocha isheetiif deebii wal fakkaataa kennuu didu natti aarti. Fuulli ishee natti jijjiirama. Amalli akkanaa kan ishee qofa osoo hin taane kan dubartoota keenya hedduuti jechuu dandeenya. Waa'ee dubartoota keenyaa kana gaafa yaadu yeroo hundumaa faallaa natti ta'a. Kan isaan of mi'eessuuf waanuma barbaadan hin barbaadu jedhan kanatu na dhiba. Waan barbaadan yoo ifumatti dubbatanii argatan maal qaba? Kadhatamuu barbaaduun maaliif barbaachise? Carraa dhufe osoma barbaadan maaliif of jala dabarsuu? Kun rakkoo guddaadha. Amma amalli sinsinniin dubartoota keenyaa intala baay'ee jaaladhuu fi hiriyyummaa ishee dhabuu hin barbaanneen walitti na buusaa jira. Jaalala dhugaa waliif kennuu dadhabnee jaalala obbolummaa faalaa jirra. Xumureera. Galatoomaa.